بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا خوجمتوتا خينيا أكومغا غمنيتي جرا انجفنون تينيا اتفو فاجرتي akkuma dhageessanitti gaa senatoroonni lamaan keenya kan Minisootaadhaa xalayaa cimtuu jabduu barreessanii mootummaa Itoophiyaatti qaama dubbiin laalchisutti erganii jiranii. Gaafiin isaanii achi keessatti duraan dursee hawaasni keenya biyya keessatti miidhamaa jiruu fi rakkoon biyya keessa jira deemaa jirtu akka tasgabboitu akka nageeni ummata mirkanaa'uudha. Kana hatattamaa mootummaan biyya sanii akka gartee godhuudha. Itti aansuudhaan Jawaar Muhammadii fi akkasumatti Cirilleen nama Minisootaa waan ta'eef jecha wanni hidhaa isaaniitii wal qabatee mirga namoomaa isaan qaban hangartee akka nama tokkotti akka nama tokkootiif nama hidhame tokkoof mirgi guutuun namni qabu tokko mirgi akkasii hannamee fi laatamee fi akka namatti haa gartee yoo qoratamuu barbaadees karaa nagayaatiin osoo miidhamni tokko isaan irra hin geenye akka qorannaan karaa nagayaatiin gaggeeffamee waan irra gahamees akka mootummaa Ameerikaatillee beeksisan xalayaa san keessatti cimsanii dubbatanii keessattuu haalli biitii keessa jirtu kanallee akka balaaleeffatanillee amata lamaan kana keessatti jijjiirama silaa dhufee ja'amee eegamaa turee fi argamaa turellee karaa gartee rakkoo undemocratic waan demokraasii hin taane waan demokraasiidhaan wal falleessurti akka jijjiiramaa jirullee akka tahuu arguu isaanillee achi keessatti ibsatanii. Soga khanaafu Minisootaan hawaasni Minisootaa dhugumatti xiqqaa guddaan keessan qarree fi qeerroon manguddichaa fi manguddittiin hawwan abbootiin amantii abbootiin gadaa hundi keessan waloodhaan taatanii tokkummaadhaan falmiin isin gaggeessaa turtan firiin isii habaqaaltee akkanatti gartee qaama mootummaa Minisootaa keessa seentee mootummaa Itoophiyaa hirriba dhowwaa jirti. Kuni gartee gaa dhugumatti injifannoo guddaadha. Wallahi jabaadha isinin janna Rabbiin subhanahu wa ta'ala akkanatti gartee diddaa gabrummaatiif ummanni tokko ijaaramee waliin tahee waloodhaan dhaabbatuun mana keessanillee qulqulleeffatanii biltsiginnaarraa qulqulleessuun kun maaliif akka malee barbaachisaadha. Ummanni tokko waliin ijaaramee akkasumatti waliif ajajamuun wal jala deemuun kuni gartee diddaa gabrummaa keenya waan nurraa kharraameessu qabxii guddaan tokko namni wal dhageehuu wal ijaaruu wal jala deemudha. Kanaafuu dhugumatti injifannoo guddaadha. Duraan dursee nutummaan wal dhageehuun gaafa rakkootillee akkanatti wal bira dhaabbatuun irkoo waliif tahuun waliif dirmatuun dhugumatti kuni anaaf waan guddaadha. Jabaadhaan isinin ja'a warri Minisootaa jirtanii fi Minisootaa ala jirtanilleen gaafiin keenya inshallah ni deebi'a. Kanaafuu itti fuufaa wal jabeeffadhaa, hirmaannaa keessan cimsaa, hirmaannaan keessan alagaa garaa guutu jira. Kaan immoo iccitii keessan alagaa garaa hin garsiifatinaa. Tokkummaa malee walillee hin iyyisiisinaa, walillee hin qaaqsinaa hedduu. So dhugumatti wanni isin gootan osoo kaan loluu kaan taa'uu baatuun keessan kuni gartee nuti hin ciisnu, nutis waliif dirmannaa, waliif loluu qabna, waliif dhaabbanna jettanii waan gaarii hojjechaa jirtanii Rabbi isin haa jaalatu. Akkasuma gaa itti aansuudhaan daawwattoota keenya dhaamsa gartee koree Harargeetirraa nagaheen qaba. Koreen Harargee akka gartee Harargeetti naannawaa jirtu hundarraa walitti dhuftee lixaa fi bahaa fi kanaan walitti dhuftee jechuudha. خرا هرمايرا خرا چرچررا
خرا غرتي كسمتي دريدوا أوداي كومبولشا فالآنا خرا غلمسو خرا غرتي قباق أوريتشا چرچر وان هررگين قبدو حواسا هررگين قبدو دابا غرتي أفوشا هاته دابا غرتي كسمتي organization أدادا خان civic organization تهاته ولد دفودان كوري سلا درابووتا أفوشاتي في دابا هررگين قبدولي فدني جارمني akka harargettis dirqama garte walirraa qaban bahuudhaaf yoo rabbii fedhe guyyaa sabtii kana Saturday jechuudha Riverside itti hawaasa guutuu akka Oromiyaatti afeeraa jirani waan kana harargeen haa qindeessitu malee kun waloodhaan Oromoo hunda wallaalchisu jechuudha harargeen dhiiga harargee keessa gannaqamaa jiru ummata ijoollee taachitti gartee du'aa jirtuuf tayyatamaa taateef abbootii achitti ajjechaa fi wanni hawwan keenya kan gudoo deemeef ummata saniif waan yaalaa mana yaalaa isaan geessuudhaaf nyaataa fi dhugaatii isaaniitiif akkasumatti waan barbaachisu isaan gargaaruudhaaf dhaabni harargee walitti dhufee Oromoo hundatti iyyataa jira. Oromoon hundinuu akkasi Koofii Mandoo Mancaatuu Lama Odaanabee akkasumatti Wallaggaan Jimmaan Booranaan Walloon Shawaan narraahimigaa Ituun Karrayyuun narraahimi wanni Oromoon qabdu hundinuu sabni Oromoo bal'aan guddaan dhuftanii akka guyyaan saftii kun guyyaa harargeen qindeessee dirmannaa ummata harargee keessatti miidhamaa jiruuf akka dirmattaniif ja'anii isiyaamaa jiran kanaaf akka irratti hirmaattan anilleen afeerraa kiyyaasumaan isinii godha wanni kuni harargeen haa qopheessitu malee dhimma Oromoo fi Oromiyaa hundaati harargeen madaan isii yaalamuun Oromoon yaalamuudha harargeen rakkoon isii furamuun rakkoo Oromooti akkasuma Kasikoo fi Mandootis guyyaa isaan nu afeeran irratti argamne akkanumatti qindeessinee akkanumatti waliin dhaabbanna Khamancaa fi Tuulamaatis akkanumatti qindeessinee waliin dhaabbanna namuugaa koree adda addaa naannoo adda addaatti godhanii akka naannoonni sun rakkoo qabuun dirmannaa waliif godhuun kuni rakkoo keessattuu amma Arsii fi Harargee irratti akka addatti qopheeffamtee banamteetu jira Harargee fi Arsii irratti mootummaan kun akka malee deeggartoonni finxaaleeyyiin kan Jawaar deeggaran keessattuu KFO deeggaran Harargee fi Arsii waan jiraniif ji'ee mootummaan kun ilaalcha addaa irratti ilaalfatee xiyyeeffatee naannawa san keessatti Arsii muslimaatii fi Harargee muslimaa dhabamsiisu ajjeesuu Harargee miila jalaa ciruu Arsii miila jalaa ciruu irratti mootummaan kun akka malee karoorfatee jira naannawa sadii irratti mootummaan kun akka malee xiyyeeffate keessattuu naannawa muslimni akkaan baay'atu amantii sababa godhatee yeroo hedduu akkuma beeytanitti gaa kuni saba Oromoo hedduu manni gabroonfatuu fedhu wanni isaan godhan irra guddaan isaanii lafa Oromoo guddoo qabachuudhaaf akkuma beeytanitti olala adda addaa oofanii ummata gartee Awurooppaatii fi Ameerikaa kana gartee akkuma yaadattanii jaarraa 14ffaa irraa kaasanii hariiroon warra Awurooppaa wajjin ummachuuf carraaqaa turan waliin tokko bara Imaam Ahmad isaaniin lole keessa gargaarsa warra Portugaal irraa argataniin akka ofitti san seenaan ibsee jira gargaarsa gartee isaan karaa alaatirraa argataniin ummata Oromoo cabsuudhaaf dur abashoonni waan irratti milkaa'inaa fi kana qabaniif mootummaan kunis maqaa amantii shororkummaatiin terooristummaatiin mootummaa alaa kana ifitti gargaarsa godhuudhaaf wanni irratti xiyyeeffate naannoo muslimaatii fi keessattuu Arsii fi Harargee dhabama godhee Arsii fi Harargeen aartee miira keessa seentee isinis dhukaasa isii bantee hunno namni muslimaa kiristaana fixu jira kanaaf teroristii asii qabna jedhee ummata addunyaa gargaarsa godhatuudhaaf kana wanni guddaan jechuudha
kanaafuu nuti gaa kana cimsinee hubannee beeknee Harargeen Arsiin Mancaa Tuulamni Wallaggaan Jimmaan hundinuu Oromoon akka Oromootti akka amantitti osoo hin qoonne akka Oromootti ka'ee falmii guddaa kana gaggeessuu qaba mormii itti fufuu qaba kana gaadhaamsiin ani isinii qabu diddaan gabrummaa ummataa ijaaruuf amma dabarsanii barsiisuu malee akkasumatti gara biraa wanni jiru wal barsiisuu wal dhageessisuu wal hubachiisuu walillee kakaasu waliifillee dirmatu tokko taa'ee tokko hin nyaatu tokko du'ee tokko gartee hin rafu kanaafuu waloon taanee ifirraa jara kana cabsinu isin jaa sun sanigaa wanni biraa maaliin isinii qaba arraan tanaa kanuma gaa jabaadha isin jenna qabsoon itti fufa qabsaawanis kufu ittuma fufa isin jenna haganuma isinii qaba arroonni isinii qabee dhufe kanuma kaan immoo wanni irratti isin dalaguu qabdan tokko ka majlisaati majlisni Itoophiyaa akkuma gartanitti imaamni muslimaa du'ee dhaggeeffadhu arra silaa imaamni jaraa osoo du'e bar muslima osoo ta'anuu bar ummanni bar gosaan biyyaanii laddanu qoodee jira beekaa laal mootummaan kun amma majlisa keessatti majlisuma Itoophiyaa kana keessatti muftiin Umar muftiin namni jaamu dhaggeeffadha poolisaan eegama muftiin poolisaan eegama dhaggeeffadhu poolisaatu eega mootummaan poolisa lama qaxxaree fi jechuu undercovery Sheikh Mufti kan majlisa Itoophiyaa dura taa'aa jechuu maaliif mootummaatu dantaa irraa qaba mootummaatu fedhii irraa qaba mootummaatu haajaa irraa qaba raayyaa abbaa mancaa maaliif waraanni Itoophiyaan eeni Haacaaluu maaliif waraanni Itoophiyaan eeni Ahmadiin Jabal maaliif waraanni Itoophiyaan eeni Ustaad Kaamil Shamsuu maaliif waraanni Itoophiyaan eeni maaliif poolisiin isaaniif godhamteen eeni jara kana mootummaan dantaa irraan qaburee because dantaa dhugaatiif waan dhaabbataniif jecha namtichi Haaji Sheekh Umar ja'amu muftiin Itoophiyaa wara poolisa Itoophiyaatu eega namtichi kuni nama sheekootii teenya rasu Sheekh Narraahimi Sheekha keenya ulamaa guddaa Sheekh Jeelaanii zimbal wushatam jeen dhiyoota amma durallee akkasumatti jiraan jechuudha sheekootii ulamaa teenya ukkaamsuudhaaf gabroomsuudhaaf namni isaan itti fayyadamaa jiran muftii Umar kan Itoophiyaa kana jechuudha dhaggeeffadhaa jara keenya dhaggeeffadhaa mootummaan namoota isaan ummata Oromoo sheekootii Oromoo ulamaa Oromoo of jalatti gabroomsuudhaaf ukkaamsuudhaaf lal muftiin kuni Sheekh Jeelaan han dhurfatee kontrol godhee jira ani amma asiin wannin isinidhaan warbaadu muftii eenyu Ustaad Sheekh Jeelaan yoo rabbi beete yoo rabbi dhageesse majlisa keessaa bahi Ustaad Muhammaddiin Ahmaddiin or Muhammaddiin ulamaa guddaa please majlisni Itoophiyaa isinitti fayyadamaa jira walabataati achi baha hawaasni isin duuba jira namtichi muftii ja'amu Umar ja'amu osoo isin arrabsuu nuti keessi keenya nu dhiigaa jira guyyaa dheengaddaa kana Sheekh Jeelaan guddaadhaan zimbal wushatam jeen jechuu muftarihaat duratti amma durallee kijiba zimbal jeen akkasumatti deebi'ee wanni kun deddeebi'aa jira ani waan isinitti kijibuu miti waan qabatamaan isinitti haasoo jira aakhiraati yan balleessu antanaa jee aakhiraati ya tolchuufin isin dubbadha mootummaan Itoophiyaa amantiidhaanis addaan nu cucciree ammallee tuuta ahbaash jaamtu ifitti jabeessuudhaan poolisa isaanii maddabuudhaan sheekootii teenya alaamana kan gooneef ha poolisan gooneef poolisa isaaniitiin ajjabanii sheekootii teenya doorsisanii onnee keessa cabsanii ammallee ol aantummaa ahbaash mootummaan kun nurratti gartee lallisuudhaaf yaaliin inni godhaa jiru yaalii tabaatii miti ummata keenya amantiidhaan ummanni kun nurroorisaa jiran
gara gartee Oromumaatiin nu roorisaa jiran double oppressed taanee jirra jechuudha. Gabrummaa lamaatu nurratti lallifame akka Oromootti. Tokko gabrummaa Islaamummaa keenya akka barbaannetti hordofuu dadhabudha gara mootummaatiin kan jiru. Tokko immoo gabrummaa Oromummaati. Gabrummaa amantii hin qabnu yoo jennu nuti ummata amantii biraa qabu waliin rakkoo hin qabnudha. Gabrummaa amantii immoo dhiibbaa amantii keenya irratti mootummaan kun godhu jira, dhiibbaa godhu jira. Kana hubadhaa. Ummata amantii biraati waliin saba biraa waliin rakkoo akka Oromootti hin qabnu nuti. Amantii kiristaanaa hojii rakkoo hin qabnu, amantii waaqeffataa hojii rakkoo hin qabnu. Mootummaan kun immoo dhiibbaa amantii Islaama irratti akka amantii keenya akka feenetti gaggeeffannu dhiibbaa nurratti godhaa jira jechuudha. Sheekh Umar muftiin achii ka'uu qaba, dhaggeeffadhaa. Silaa Abiyyi waliin akka deemu kun shakkiin hin jiru. Dhugaan isin jaa. Mootummaan namoota dantaa irraa qabuu fi fedhii irraa qabu akka uleetti itti fayyadamuu barbaadu waraana godhaaf ni eeggata, irree itti godha. Amma Ustaad Ahmadiin Jabal eeggannoon qabu, namni isa tiisu hin jiru, namni isa eegu hin jiru. Yeroo fedhanitti yoo waan fedhe isa godhanillee namni isa eegaa jiru hin jiru. Ustaad Kaamil Shamsu akkasi, Ustaad Raayyaan akkasi, Ustaad Jamaal Aliyyi akkasi, Sufiyaan akkasi. Ustaad Sufiyaan ajjeesuuf takkaammoo hidhuudhaaf ta'e mootummaan yeroo takkallee if duuba akka hin deebine beeka. Raayyaa Abbaa Mancaa osoo hidhuu danda'anii arraa miti osoo Juwaar irratti aggaamiin godhin Raayyaa Abbaa Mancaa hidhuudhaaf mootummaan halkanii guyyaa mari'ataa ture. Yoo Raayyaa Abbaa Mancaa ammaan tana hiine muslimaatu nutti ka'a jaanii sodaa muslimaatiif dhaggeeffadhaa. Ummanni muslimaa beekuu qaba kana. Sheekh Jamaal Aliyyi hidhuudhaaf akka malee karoorfatanii jiran. Kaamil Shamsu 50-50 harka dhibbarraa 50-50 hidhuus ni fedhan, hidhuus hin fedhan 50-50. Ustaad Ahmadiin Jabal dhiisi ni huntuqaniiwu. Ustaad Ahmadiin Jabal hidhuullee dhiisiti yaadaa hun qaban hidhuudhaaf. Maaliif Ustaad Ahmadiin Jabal mootummaa kana xiqqoo Abiyyi isaa kana harka dhibbarraa 99 hedduu jaalata. Kana hubadhaa beekuu qabdan. Iccitii kana hunda beekuu qabdan waan isin dhoysuu miti. Ustaad Sufiyaan mootummaan kun akka isa hidhu isallee akka malee barbaadaa jira. Baalee waajjira qabalee Baalee Itoophiyaa kan Baalee akka federaalatti hidhuun hin barbaannu yoo akka federaalatti hiine muslimaatu bakka takka nutti haa hiriira Oromootu dadhabne kan muslimaa kun yoo bakka takka nutti dhee hin dandeenyu jaanii akka naannawa isaanitti Ustaad Sufiyaan naannawa Baaleetti akka kissiin irratti godhamee hidhamu kissi irratti bananii jiran. Obbo Shimallis itti gaafatamaa pirezidaantii Oromiyaa maaliif dhimmi kuni Sufiyaan maaliif hidhamsiisuu barbaaddanii jaanii gaafatan dila'arraa deebisaa takka illee hin deebisneef isini qulqulleessitiin isini deebisa jedhee waa takka illee hin deebisneef. Hubadhaa uummata keenya dhaggeeffadha akka gaaritti ijoo teessantiifadha. Arraan tana Sufiyaan, arraan tana Ustaad Jamaal, arraan tana Ustaad Raayyaa, Ustaad Kaamil Shamsuu jara kana akka malee mootummaan barbaadaa jira. Akka malee barbaadaa jira. Kanaafuu Oromoo hin rafin ka'ii dirmadhu. Ustaad Ahmadiin Jabal, Ustaad Kaamil Shamsuu Rabbi isin haatiisu mootummaa kana hin amanina, of eeggannoo godha. Kun dhaamsa kiyya. Sheekh Jeelaaniin majlisa Itoophiyaa keessaa hojii akka gallakistan anaasiin isin dhaamachuu barbaada. Sheekh Muhammad Amidiin isinilleen mootummaan Itoophiyaa isiniif fayyadamu jira malee akka malee isin miidhuudhaaf karoorfataa jira. Asumaan akka gallakistan dhaamsa kiyya. Kanaafuu daawwattoota keenya jabaadhaa, wal jajjabeessaa, furmaanni dhufaa jira. Mootummaan Itoophiyaa hurgufatee waan hurgufatu fixaa jira. Suudaan irraa shunkurtaa fi dinnichaan seenaa fi jira. Itoophiyaa guutuu shunkurtaa fi dinnichaa wal gahuu dadhabee karaa qeerroon cuftee qotee bulaan keenyaas
erguu dhaabee jira. Shunkurtaan akka malee Finfinnee keessatti shunkurtaan Oromiyaa irraa dhuftee nyaadhamu jirtu Suudaan irraa dhufu jirti. Kun injifannoo guddaadha. Itti fufuu qaba kun. Dhageessanii. Kaan immoo majlisni Itoophiyaadhaa sagali. Majlisa tokko qofaatu imaamoota ajjeefame. Oromiyaa keessatti imaamoota ajjeefamaniif sagalee tahee dubbate. Majlisni kaan maaliif callise? Imaamoonni du'an kun imaamoota muslimaatii miti. Dhimmi muslimaa isaan ilaalchisu. Osoo amaara tahanii qaata labsaniif jechuudha. Dhaggeeffadhaa. Ummata muslima Itoophiyaatis kan Oromoo hin tahin dammaqaa isin hin janna. Islaamummaa waliin qabna yoo islaamummaa waliin qabne Oromoo muslimaa ta midhamaa jirtu ummata keessani. Arraan tana teessanii nu laaltanii boru seenaan waan hamaadhaan isin dubbatu teessi. Kana beeka. Akkasuma ammas waan federaalli koreen federaalaa ta muslimaa ajjechaa fi ummata muslima irratti rakkoo Arsii fi Baaleetti gaggeeffamaa jiru kana balaaleeffatan. Haaji Umar Muftii akkamitti balaaleeffatan je'ee koree majlisa federaala keessa jirtu dhiibbaatti godhaa jiran akka hidhamaniif balaaleeffannaa guddaa irratti banaa jira Haaji Umar Muftii. Kanallee ummanni keessan hubadhaa. Warri biyyaa hubadhaa. Dammaqa ummata kana gabbaa hiriira baa. Haaji Muftiin haa bu'uu ja'a. Muftii Umar bakka nun bu'u. Abiyyi bakka bu'a malee. Biltsiginnaa bakka bu'a malee. Ummata Oromoo, ummata Islaamaa tokkollee bakka bu'u Haaji Umar Muftii. Dhaggeeffadhu. Kaan immoo caaltuu itti gaafatamtuu Harargee taate waan isin taateen beeku. Gaafa Minisootaa dhufte garree. Please. Rabbii kee sodaadhu. Intala muslimaa taate. Intala safuu qabdu. Intala isninaa fi khamisa soomantutti afaanii keetiin irraa sirraa dhaga'an nama isninaa fi khamisa soomanaan jette. Mootummaan hagaa Harargee gudeedee fixee lafa dhabamsiisu eeydamoo gaafa nu fixan dhuftee manguddummaa nu idduu taa'u deemtamoo haga Oromoon dhumtu. Oromoon Arsii, Oromoon Baalee, Oromoon Jimmaa, Oromoon Wallaggaa, Oromoon Harargee haga dhumtee lafaa fixxe gaafas manguddummaaf nu dhufuu deemtamoo arraan tana dhiiga mootummaan ummata keenya ganneessaa jiru maaliif hin dhaabne? Yoo dhugaan nama isninaa fi khamisa soomantu taate. Yoo dhugaan nama dhugaan intala muslimaa safuu fi aadaa carcar qabdu taate. Intala Harargee dhugaa taatu taate. Lubbuun ta'e lubbuu Jawaar irra caalti. Lubbuun ta'e lubbuu Haacaaluu irra caalti. Wanni mootummaa kanaa waliin callistanii wanni maal jaabeeta? Martin Luther King diina nu miidhaa jirurra nama diina nu miidhuu jiru callisee nurratti ilaaleetu irra garaa nu gubee irra nu miidha jeetuba. Aduwwi keenya kadirree bahee nu miidhaa jirurra ummata keenya kanutti callisee waan godhuu danda'u osoo dandeettii qabu osoo haala mijaa qabu callisiitu irra nu miidha duba. Kana hubadha. Diina qawweedhaan nu miidhaa jirurra diina mana keessa obboleeyyan keenya jennee nuti gartee if duratti isaan lalu akka urjutti jara useenu taa'ee nu laalu jiru kana karra nu miidhaa jiru duba. Diina diinatti beena. Kanaafuu kuni dhaamsa kiyya dhaammadhee rabbiin isin haa qajeelchu, rabbi isin haa beeksisu. Feetan du'a, feetan hidhama, feetan jiraadha. Yoo duutan du'a gartee haqaa duutan. Yoo jiraattan jiru haqaa jiraachuu teessan. Du'a sodaa fi biltsiginnaa sodaaf callisnee kanan qeeballu lubbuu kaninee deemu jira deero. Anytime ummata kiyyaaf lubbuu baasuudhaaf qophiidha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenya jiraadhu.